raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. maaltu ta'aa jira? Sagantaa kanaan sochiiwwan si'ana naannawaa gaanfa Afrikaatti, Impaayera Itoophiyaatti, keessumaa immoo Oromiyaa keessatti gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasatiin adeemaa jiran dhiibbaa isaan uuman sakattaanee taajjabbii, qeeqaa fi hubannoo taateewwan dalagamaa jiran irratti gama adda addaatiin dhiyaatan gaggabaabsinee isiniif qoonna. Maaltu ta'aa jira? Duulli qindaa'aan Oromoo irratti banamee akeeka bilxiginnaan Oromiyaa diiguuf gootu ibsa. Qopheessaan Lammii Jabeessaa kan isinii dhiyeechummaanii Gurmichaa Gammachuuti. Yooyyaa ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota sagantaa maaltu ta'aa jira? Qophii keenya har'aa keessatti dhimmoota ijoo armaan gadi irratti waan qopheessinee isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Rakkinnii fi salphinni Oromoo har'as itti fufeera. Oromoon boqonnaa dhabeera. Ajjechaa fi qe'ee ofirraa buqqa'uun cimee itti fufeera. Haalli rakkisaan Oromoon keessa jiru immoo waan dheeratee xumura dhabe fakkaata. Daangaan Oromiyaa karaa hedduu sarbamee jira. Daangaan kun immoo qabsoodhaan dhufe malee qoosaa akka amma finxaaleeyyiin qoosaniin miti. Naannoon tokko humnaan daangaa naannoo biraa saamuuf duula gaggeessuuf aangoo tokkollee hin qabu. Garuu tumsa mootummaa federaalaatiin yaaliin mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa karaalee Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Ba'aa, Shawaa Kaabaa fi Walloorraan yeroo adda addaatti gaggeessuuf dhiyeenya kana immoo gama godinaalee Wallaggaa lamaan irratti xiyyeeffachuun yakkoota amala namummaa hin qabneen duulli gaggeessaa jiru dhaloota egeree kamiyyuu aarsaa seenaa walirraa hin cinne kaffalchiisu malee diigumsa Oromiyaaf itti milkaa'an. Dhugaa dubbachuuf taanan ummanni Oromoo gadadoo kanaan itti fufuun qabu. Oromoon diina qabsoo malee fira qabsoon qabu. Kanas seenaa darbirraa fi birmannaa har'a qaamoleen biroo dhumaatii Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuurraa of qusatan agarsiistuu diinummaa qabsooti. Hayyoonni Oromoo yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan nagaan Oromiyaatti bu'uun akka waan Itoophiyaa keessatti bu'eetti ilaalamaa jedhu. Tigraay kaleessa nagaan qabdu turte, har'a hanga tokko namni ba'ee gala. Kunis Oromiyaatti ta'uu qaba. Kan hidhate waliin, kan hin hidhanne waliinis haa ta'uu qaama nageenyummaa biyya kanaa keessatti ga'ee qabu hundaa waliinuu taa'amee mari'atamuu qaba jechuun mootummaa gorsanis bilxiginnaan gurra cufatee qawwee nagaa fiduuf dunuunfatee deemuu filate. Tokkummaan Oromoo waan haphataa deemeef diinni alaa daangaa keenya sarbuun Oromoo miidhuu caalaa wanti nama qaanessu hin jiru. Araara qaama Itoophiyaatti bu'ee qaamoleen hin feene hin jiru. Keessumaa finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa hin gammanne. Ammallee maqaa qaama hidhatee balleessina jedhuun cabsanii gama lixa Oromiyaatiin karaa Wallaggaa qawwee hidhatanii seenuun ummata keenya buqqisanii qe'ee isaa gubanii qabeenya isaa saamanii loon isaa uffatan. Hunda caalaa ammoo seenaa abbootii isaanii gochaa Atsee Minilik daran caalu Oromoo irratti hojjetan. Morma ijoollee Oromoo muranii ankaaksetti fannisuun asxaa lummuxxii faarsan sana gidduutti ol qabuun irratti ga'isan. Gocha suukaneessaa harkaa fi harma muraasanaa dachaan caalu. Jara jaarraa 21ffaa keessa ta'anii akka bara jaarraa tokkoffaatti yaaduu finxaaleeyyii Amaara ofiin jedhanii fi harcaatuu sirnichaa masaraa mootummaa maddeeffate kana Oromoo waliin itti fufee jiraachuuf barumaan aarsaa hin barbaachisne kaffaluun qabu. Gochaa bineensummaa finxaaleeyyii faannoo Oromoo irratti raawwatan harka lafa jalaan kan qindeessu warruma Abiy Ahimad irraa ajaja fudhatan tika biyyaalessaa fi qondaalota mootummaa naannoo Amaaraati. Kanaaf ragaan guddaan osoo miidhama Oromoo hanga kana ilmaan namaa cigaasisuu kan miidiyaaleen addunyaa fi hawaasni addunyaa bebbeekamoon tokko tokko dhimma kana irratti balaaleffannaa godhaa jiranii bilxiginnaan callisuusaati. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa akka humna addaa Oromoo illee uummata Oromoo fakkeessaafillee baraaruuf hin yaalle dhorkaa turuun immoo
ragaa qabatamaa waan uummanni Wallaggaa ija isaatiin arge ta'uu isaati. Kanuma bu'uura godhachuun barattoonni Oromoo gocha fiinxaaleeyyii faannoon Oromoo irratti raawwatan dallanuun callisuun mootummaa bilxiginnaa ammoo ittuu daran waan isaan aarseef hiriira mormii manneen barnootaa sadarkaa gadii hanga yuunivarsiitii jiran warraaqsa dhoosan. Waldaaleen hawaasummaa Oromoo, waldaaleen ogummaa Oromoo, waldaaleen amantiilee guutuu addunyaa fi paartilee siyaasaa Oromoo kan akka KFO, ABO fi Waraana Bilisummaa Oromoo ibsa Oromoo fi Oromiyaa baraaruu baasaniiru. Keessattuu ibsi KFO'n barreeffamaan baasee fi miidiyaaleefis kallattiin kennee mata duree oduu addunyaa kan ta'ee fi Oromoottillee haamilee guddaa uumeera. Ibsa KFO kanaa fi duulota qindaa'aa bilxiginnaan Oromiyaa diiguuf gochaa jirtu kana irratti yaada namoota siyaasaa fi qabsaa'ota mirga namaa tokko tokko kanneen maqaan isaanii akka miidiyaaf hin saaxilamne nu gaafatan walduraa duuban isiniif dhiyeessuu jaalanneerraa caqasaa. Egaan akkuma beekamu duulli duguggaa sanyii Oromiyaa irratti banameetu jira. In fact erga duulli Oromiyaa irratti banamee waggaa 3 ol lakkoofseera yoo xiqqaate jechuudha. Haa ta'uti inni ji'oota tokko as ta'e kun garuu duula garmalee ulfaataa fi duula suukkanneessaa dhala namaaf hin malletu Oromiyaa irrattidha banamee jira. Duula kana egaan maqaan itti haa waamamu malee duula kana kan bane faannoo natti hin fakkaatu. Maqichi faannoodhaan ittiin haa waamamu duula maqaan itti mogga'edha malee duula faannoon bane natti hin fakkaatu. In fact duulichi banamuuf karoora waggaa 2-3 irratti hojjetamaa ture. Garuu duulicha tootaalii kan bane bilxiginnaadha. Bilxiginnaatu maqaa daabboo moggaasee faannoo jedhee moggaasee qindeessee hooggansa dura taa'aa OPDO muummicha ministeera biyya kanaa jechuudha. Abiyyi Ahmed hoogganee wanta kana qindeessee waggaa 2-3 dura itti yaadee irra deddeebi'ee loojistikiidhaan bajeta karaa garaagaraa akkasumas immoo teknikaalii maaltu akka godhamuu qabu eessaa akka ka'amu akkamiin akka ta'uu qabu hooggansa isaatiin yookaan immoo qajeelcha isaatiin kan duulli kun baname. Gaafa duula kana banuuf jedhu waggaa 2 dura akkuma yaadatamu yaanni kun walloo irrattidha kan inni eegale. Kanaaf kaayyoon inni qabatee ittiin jalqaba ka'e Oromoo cabsuudha. Oromoo cabsuuf egaa duula kanaaf murteeffatee kan ka'e karaa faannootiin. Kanaaf faannoon daboo OPDO'n yookaan immoo heediin OPDO muummichi ministeera Abiyyi Ahmed afaan shimallisiitiin yookaan mallattoo shimallisiitiin Oromiyaatti isaan kadhatedha jechuudha. Egaa gaafa duula nama waammattu qaamni duula ati waammatte sun yookaan immoo daboo ati waammatte suni waan ati naaf godhi jettu akkaataa ati ajajatteedha kan inni hojii sii dalagu. Kanaaf muummicha ministeeraatu yookaan immoo bilxiginnaa OPDO'tu duula kana waammate jechuudha. Walta'iinsi duula kanaa yeroo isaan kana godhan walta'iinsi duula kanaa qaama gurguddaa 3tiin kan inni hoogganame. Inni jalqabaa fi inni hangafaa heedii yookaan immoo hooggansa bilxiginnaa OPDO'tiin kan inni hoogganamu. Isatti aansee isa jalatti kan gurmaa'ee teknikaalii waan tokko tokko akkasumas immoo loojistikii garagaraan kan order godhu immoo itti aanaa piraayim ministeerii kan ta'e fi itti gaafatamaa haajaa alaa biyya kanaa Dammaqaa Mokonnontu akkaataa itti isaan hidhatanii fi maal akka ta'uu qabu ofishaalii miidiyaa irratti labsee ergama yookaan immoo ajaja muummicha ministeeraa irraa eeyyama fudhatee itti seene jechuudha. Egaan cheeniin inni sadaffaa fi inni guddaan qaamni biyya kanatti aangoo qabu caalaa isa maallaqa qabutu waan kana irratti hojjechuuf irratti delegeetudha jechuudha. Kanaaf immoo namoota abbaa qabeenyaa Amaara ta'an akkasumas immoo deeggartoota Amaara qofa miti deeggartoota Amaaraa Oromoo cabsuuf hojjetan hedduutu irratti involve ta'e jechuudha. Kanaaf isaan keessaa hangafaa fi olaantummaadhaan kan waan kana durummaadhaan bakka bu'ummaadhaan waan kana reekomendi godhamee irratti hojjete abbaa qabeenyaa Amaaraa kan ta'e Balaayinee Kindee fi gurbaa warqoo Ayitanoo jedhaman warra warshaa zayita gurguddaa biyya kanaa qabanii fi gabaa zayitaa guyyaa tokkoon revolution godhanii gabaa zayitaa completely double godhanii warra gabaa zayitaa biyya kanaa jeeqee faannoof maallaqa walitti qabaa turee fi fandii karaa mootummaatiin eeyyama fudhatanii eeyyamsiifanii seenanii jechuudha. Kanaaf guutummaatti faannoon daboo yookaan immoo jigii
OPDO'n heediidha karaa heedii ishee karaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmediin waammattee eeyyama yookaan immoo ofiishaalii eeyyama akka kennamuuf mallattoo Shimallis Abdiisaatiin kan isheen Oromiyaa seentee akka waraantu goote jechuudha. Egaan kuni waan qabatamaa tokko lama sadii afur jedhamee lakkaa'amee tarreeffamuu danda'udha kan arguuf ani waan ani ofii koo qaamaan beeku tokko yeroo darbee yookaan immoo ji'a 8 dura natti fakkaatan yaadadha. Ji'a 8 dura dhalattoonni Horroo Guduruu dhalattoonni Wallagga Bahaa keessumaa Kiiramuu fi Gidda kan jiran Wallagga Bahaa jala jechuudha. Kan jiran ijoollee hedduun walitti qabamanii abbootii gadaa akkasumas immoo namoota bulchitoota aanaa yookaan qondaaltota aanaa lollee mariisisanii jechuudha. Sababni isaa buqqaafamni achirraan jiru ija siyaasaan ilaalamuu ol ta'uu waan baraniif bakka buusanii gara abbootii gadaa, abbootii amantii, qeerroo biyya keessa jiruu fi akkasumas hayyoota naannoo sanatti dhalatanii guddatan dabalatee jechuudha. Akka isaan gara Shimallitti ergan quban qaba nan beeka jechuudha. Karaa achirraan karaa Wallagga Bahaa jechuudha. Akkasumas Horroon Guduruus naman ani maqaa eeruu hin barbaanne namni ambaasaadara biyya kanaa ta'ee hojjetu tokko karaa Horroo Guduruu kan dhufeeru jechuudha. Ana Amuuruu haa ta'u jaartetti kan dhalate namni tokko yeroo tokko maatiin isaa buqqaan including isallee jechuudha itti dabalanii recommend godhamanii dhaqanii akka gaafatan inni immoo keessaan yookaan bilbilaan yookaan immoo karaa qondaaltota garaagaraa akka muummicha ministeeraa wajjin haasa'aniif recommend godhamanii haasa'anii turanii haa ta'uuti deebiin argatan tokkoo fi tokko ture. Maaliin inni iyyuu waanni kun yookaan immoo wanni amma godhamaa jiru kun faanonni buqqise maal jettan kun hanga gaafa maqaa isaan ittiin waaman warra bosona jiran kana jechuudha. Ijoollee hanga gaafa shanii waan jedhamu kana of keessaa buqqistanii balleessanitti itti fufaa jedhe deebise jechuudha. Shimallis mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantiin jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaabaadhuma isaatti gaafuma sana akka carraa mootuu isaan kana itti dhimanii jiru jechuudha. Karaa itti warri faannoo jedhamanii karaa Amuuruu fi jaartii dhangalanii waraanaa jiran faayinaanshii isaan ittiin socho'an karaa baankii dhaqnee ilaallee irra geenyee cheeniin yookaan immoo cancalli isaan ittiin socho'an abbaa qabeenya tokkoo fi qondaala biyya kanaa itti aanaa muummee ministeera karaa dammaqee akka ta'e bira geenyee ragaa qabna. Ragaa kana leeluudhaan jedhanii itti himan turan jechuudha. Waan kana akka hin kaafne namni waan kana kaasu nama lubbuu isaatti murteessadha jedhee akka deebisedha. Yeroo tokko kan nuti jaarsoliirraa dhageenye anillee mataan koo akka dhalataa godina sanaatti waan kana keessatti hirmaadhee gargaarsa lammiif jedhu sana wajjiniin wal qabsiisnee waan baay'ee akka taanerru quban qaba jechuudha. Kanaaf faannoon daboo yookaan immoo jigii koottaa Oromoo naa waraanaa naa cabsaa waan barbaadan godhaa jedhee heediin OPDO kan ta'e yookaan immoo heediin bilxiginnaa Oromoo muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed karaa Shimallisiin eeyyama kennee fi nutti galchedha jechuudha. Kanaaf faannoon bakka bu'aa waraanaati malee daayireektilii piroopoozaalli waraana kanaa isa miti jechuudha. Garuu waraana kanatti fayyadamee yookaan immoo piroopoozaalli isaan qopheessan kanatti fayyadamee eeyyama isaanitti fayyadamee Oromoo cabsuuf akka hojjechaa jiru immoo waan nama shakkisiisu miti. Egaa Waaqayyo ni beeka dhuma isaa hin cabsuun waan biraadha jechuudha. Oromoo cabsuu yaaluun jalqabamayyuu gowwummaadha. Kana akkasitti beeknaa jechuudha. Duulli Oromoo fi Oromiyaa irratti baname yeroo dheeraa yoo fudhateyyuu yeroo kanatti yookaan immoo yeroo dheeraadhaaf uummata kanarratti sa'aatii fi yeroo guyyaa isaa lakkaawwate uummata kanatti wal jijjiiraa turuun isaanii yaadatama. Egaa keessattuu duulli Oromoo fi Oromiyaa irratti baname duula laayyoo miti. Duula Oromoo cabsuuti. Duula Oromoo kuffisuuti. Oromoo fi Oromiyaa dirree dhiigaa godhaniiti Oromiyaa irratti duula hin taane banan. Keessattuu Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa akkasumas kutaalee Oromiyaa, giddu galeessa Oromiyaa, kaaba Oromiyaa, kibba Oromiyaa dirree dhiigaa godhaniiru. Duulli kun immoo duula Oromoo lafarraa duguuganii balleessuuti. Duulli kun duula ta'e jedhamee itti yaadamee yeroo dheeraadhaa fi irratti karoorfamee uummata Oromoo irratti banamedha. Duula kana kan uummata Oromoo irratti bane biltsiginnaa matuma isaati. Duulli Oromoo irratti baname duula gara jabeenyummaadhaan guutame. Duula finxaalessummaadhaan guutame, duula Oromoo xiqqeessuudhaaf hojjetamedha. Duula kana keessatti adda durummaadhaan kan hojjete biltsiginnaa mataa isaati. Keessattuu naannoo Amaaraa wajjiniin wal ta'ee waan badee yookaan immoo finxaalayyoota
gara Oromoof Oromiyaatti kan bobbaase biltsiginnaa matuma isaati. Egaa yeroo darbe yookaan bara darbe ispoonsara ta'ee fi Oromoof Oromiyaa hin tasgabbeessina jedhee waliigaltee kan uumee Oromiyaa keessa galche Shimallis Abdiisaa matuma isaati. Kun immoo waamicha uummata nagaa uummata Oromoo irratti taasisetu uummata Oromoo balleessuuf barbadeessuudhaaf kan godhedha. Biyyi tokko daangaa mataa ishii qabdi. Naannoon tokko daangaa mataa ishii qabdi. Oromiyaan daangaa mataa ishii qabdi. Akkasumas naannoleen kaanis daangaa mataa ishii qabdi. Naannoon biraa daangaa tokko cabsee seenuudhaaf mirga tokko illee hin qabu. Kanaafi duulli Oromoo irratti baname duula biltsiginnaadhaan eeyyamame uummata Oromoo kana cabsuudhaaf balleessuudhaaf uummata Oromoo irratti aggaamame yookaan akeekame ta'iinsaa immoo lafarratti mul'achaa jiru ta'uu isaati. Oromooyyuu kan balleessaa jiru faannoodha osoo hin taane biltsiginnaa mataa isaati. Uummata Oromoo kanarratti harkaa nyaataniiti, harkaa dhuganiitu yakkoota gara jabeenyaa hanga morma irraa muruutti deemani. Yakki kana caalu takkaa hin jiru. Kanaafi yakka kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu biltsiginnaa mataa isaati. Biltsiginnaan uummata kanaaf itti waamamaa ta'ee biyya kana keessatti biyyan bulcha, aangoon qaba, uummata kana nan hooggana erga jedhee daangaa Oromoof Oromiyaa eegsisee nagaaf tasgabbii uummataa kan eegsisuu qabu mataa isaa osoo ta'ee jiru uummata kanarratti yakkoota gara jabeenyaan guute, yakkoota gara laafina hin qabne kan raawwate ta'uu isaati. Keessattuu waraana naannoo Amaaraarraa, Eertiraarraa, saboota sablammootaaf uummattoota adda addaarraa fidee uummata kana kan duguugsisaa jiru biltsiginnaa mataa isaati. Irra keessaan helikooppitariidhaan akkasumas waraana jeettiiwwan adda addaatiin uummata kanarratti yakka gara jabummaa kan raawwachiisaa jiru biltsiginnaa mataa isaati. Kuni waan guyyaadhaa gara guyyaatti Oromoof Oromiyaa irratti raawwachaa ooludha. Kanaafi biltsiginnaan yakkoota seeraan yookaan immoo seenaadhaan isa gaafachiisu jalaa ba'uu hin dandeenye kan inni raawwatee jiru. Yakkoonni guyyaadhaa gara guyyaatti inni raawwatu yakka seenaa hadhaa Minilikii fi Teediroos uummata Oromoo irratti raawwate biltsiginnaan. Kanaafi duulli Oromoo irratti baname biltsiginnaadhaani. Egaa biltsiginnaan yaa'ii isaa waggaa tokkoffaa hawaasaatti akka inni taa'aa ture keessa beekannoodhaan yookaan keessa beektonni dubbachaa turan. Egaa yaa'ii isaa waggaa tokkoffaa kanarratti mormiin akka ture akkasumas murtee adda addaa akka inni darbaa turee fi koreewwan nama 10 akka isaanii filaman keessa beektonni haasa'aa turan. Kanaafi biltsiginnaan uummata Oromoo kana bulchuu hin danda'u. Har'as ta'ee borus itti gaafatamummaa seenaas jalaas bahuu hin danda'u. Maaliifi biyya kana cabsuu akka hin dandeenyes beeku. Biyya kana irratti yookaan immoo Oromoof Oromiyaa kana balleessuu akka hin dandeenye isaanis beeku. Kanaafi murtoo isaan dabarsanii ittiin Oromoof Oromiyaa cabsuudhaaf akeekan keessatti wal mormiin akka inni ture yookaan immoo murtee isaan koree nama 10 filanii ittiin Oromiyaa cabsuudhaaf ka'an mormiirra akka isaan turan kun ifa galaadha yookaan immoo dhagaa turreerra jechuudha. Kanaafuu biltsiginnaa yaa'ii isaa hawaasaa irratti taa'e irratti murtee isaa irratti yookaan murteen nama 10 filatee inni darbe irratti roga kamiin waan fudhatama hin qabne ta'uusaa uummanni Oromoos immoo beekuu akka inni qabu. Gama biraatiin paartiin biltsiginnaa yaa'ii isaa tokkoffaa magaalaa Hawaasatti taa'e irratti namoota haaraa filachuun koree gidduu isaatti dabalee filate keessaa namoonni 8 dhalattoota Amaaraa, namni tokko Oromoo fi namni tokko immoo dhalataa Gambeellaa ta'uu odeessi keessoo paartichaarraa arganne ni mul'isa. Kun osoo kanaan jiru gareen biltsiginnaa Oromiyaa warraaqsa amma Oromiyaa keessatti dhoo'eerraa kan rifatan miseensonni paarlaamaa keessa jiran kanneen baay'inaan 80 ta'an kophaatti mari'achuun ibsa baasuuf osoo qophaa'anii gooftaan isaanii nugusichi Abiy Ahimad sun akka isaan beekamtii isaatiin ala ibsa tokkoyyuu qabatanii miidiyaatti gadi hin baane karaa tika biyyaalessaatiin gochaa keessan irra dhaqqabeera jechuun doorsisee dhaabsise. Haa ta'u malee miseensi biltsiginnaa Oromiyaa Buzaayyoo Daggafaa jedhamu immoo salphina isaanii kan haguuguuf ibsa qabxii ijoo 10 qabu qopheessinee ofuma keenya immoo miidiyaaf ibsicha kennuurraa of qusanne jechuun BBC Afaan Oromoof kenne.
Kana malees bilxiginnaan walgayii ariifachiisaa jechuun miseensota koree gidduu isaanii iccitiidhaan keessan wal waamuun ija kaameraa jalaa dhokatanii taa'aa turuu isaanii maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar qabatamoon keessoo sirnichaa jiran nuuf himan. Dhimmi Oromoo waltajjicha irratti ajandaa guddaa kaasise. Waltajjichi iccitiidhaan ta'us walfalmii guddaatu yaadota miseensotaarraa irratti calaqqise. Gareen fiinxaaleeyyii Oromiyaa diiguu malee Itoophiyaan nagaa waan hin taaneef koreen mootummaa Oromiyaa ce'umsa sadarkaa hooggansa federaalatti ijaaramuu qabaa jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo kanas mootummaa federaalaa humnoota naannolee qindeeffatee akkuma TPLF sanatti duuletti waraana barbadeessaa irratti banee yoo injifachuu hanqate qofa gara marii araaratti akkuma kan Tigraay seenuu qaba malee ammumaan mariitti faana seenuu hin qabu jedhu. Gareen bilxiginnaa Oromiyaa ammoo akkuma Tigraay mariin qaama ilaallatu wajjin haa godhamu jedhanis sodaadhaan guutamaniiti. Gareen kun ammoo callisa filachuu madda iccitichaa irraa odeeffanneerra. Koreen gidduu bilxiginnaa walga'icha irratti sagalee tokkoon irratti waliigaluu baatanis koloneel Abiy Ahmed karaa qaamota tika biyyaalessaa fi raayyaa ittisa biyyaa qabateen humna addaa Oromiyaayyuu akka ajaja federaalaa malee Oromiyaa keessatti sochii hin goone taasisee jiraachuus maddi iccitichaa saaxileera. Akka amma mul'ataa jirutti bilxiginnaan Oromiyaa laamsha'aa jira. Paartileen siyaasaa Oromoo shiroota bilxiginnaan xaxaa jiru kana haalan waan hubataniif ibsa cimaa Oromoon ofaa baraaru jedhu kana baasuuf dirqaman. Keessattuu ibsi paartileen karaa nagaan qabsaa jiran ABO fi KFO'n gidduu kana baasan Oromoo kan durii caalaa dammaqseera. Tokkummaa isaas haaromseeraa jedhama. Walumaa galatti duulli qindaa'aan Oromoo irratti amma baname kun akeeka bilxiginnaan Oromiyaa diiguuf gootu ta'uusaa Oromoon irratti beekee ofis biyyasaas baraaruun fardii ta'aa jechuudha. Xumurree qophiin maaltu ta'aa jiraa keenya kanarraaf qabanne kanuma. Nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.